بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رايان منزوما داف وامتمو أزوما داف وامتمو وصون دبيكو إنجل كبندرا qopheessaa warra waan kana qopheessee lakkuu miidiyaa fi TV Hamilton ulfaadhaa galatoomaa qofa utuu hin taane Adaamaarraa gara Finfinneetti baatiyaarraa wal baallamna isiniin jenna. Maaliif jennaani teekstiin qofittiin Finfinnee maal nu toriidhaan binnee boo nu ittiin Finfinnee nu ittiin dhumne kana gaafiin Finfinnee isa jedhamu kana handhuura sii keessatti akka hojjetamu kabajaadhaan hunda keessan affeerra kan jalqabaati. توبتا أمتا نبي رحمتا وتون دنكر من بلبل توبتا لكن هدا كوتين يات فكاتا سانغا بابت يدول تاكاتا فسان دنت والجبان جباتا دنيا داف مراتا فإنا لله يستغفر الله العظيم لله أستاذ كامل شمسو قالتهم واهي أرتي تكو أكنت تكو هي وجتي ديمي قربا ولا لو برسي أكن وجتي أما دبينا مهندا لما جلا برسي ديما باركو رسالة سديت ميشان نمشي تكو عرفهم من هداتي بهن أمو من هداتي في قادم مي جلا بقت ديما قال دبر برهان نك باتيجا وهين وقت ديما لب جنان جرجر مكيسر وقت تابر جرجرuma keessan dhokadhee 85 dhokadhee dhaqeen baatii 5 taa'ee qorra isaas jaras dadhabee ammoo gara Finfinneetti gad deebi'ee jennaan namichi tokko mana hidhaa keessa na wajjin ture akka artiin itti humna qabu mashaayika keenyaa himuufan beeku Dr. Jiraan Galatoomaa gaaf tokko waggaa 10 wahii dura walalee barreessaa walaloo Paakistaanii tokko ergaa isaanitti kennanii ammayyuu wanaa hin dagan ergaa walaloo namicha Paakistaanii ga'ee gumaata isaa biyyattii sana keessatti waan inni hojjete diinqa isaaniitti waamanii gola keessatti ga'ee warra walaloo waan laaftuun sirra hin jirtu jedhanii amaanaatti kennanii ammallee harkumaan qabaa ulfaadhaa galatoomaa rabbi umrii keessan dheeressu hin jedha waggaa 16 akkanan taanatti fakkaata jara keenya waan jedhee barreesse namichi Marraya galtee raftee naan jedhe mana hidhaa keessaan bayan jennaan maali jennaan walaloo tokko barreessee walaleessee wallise ayyaana kobbadee hiree koo jallatee seeraan na dagatee seenaan na lagatee iyyannaan koo kana meenaa dhaggeeffadhaa sa biyyi kun anaa gayyaadha moo haadhaa deebisaan eeggadhaa jedhe manni kan koo kana jedhee hin himadhu banadhee ol galee yaaratti hin baafadhu hireen koo tumamuu saamamuu hidhamuu akkas ta'e nafeena simadhaa namuu eessaan galee rafamu lamuun eessaan galee rafa waan artiin nama keessatti hin uumne wanni artiin namatti hin hojjanne wanni artiin moo yeroo tokkicha mataan namaa yeroo tokkicha qabate akka nama godhu rabbuma beeka khulaasa haasaarraa keessaan hamma eegireetti raayyaa manzuumarra eeginaa khulaasa haasaarraa keessaa ibsaan maal isiniin jedhee asirraa bu'ee eessaa jalqabna ree waan inni jedhee inni nama gurguddaa nutti hime namoota hamma kana hin jedhamne namoota waggaa umurii waggaa 6 keessa waggaa jara keenya Ibn Mas'ud waggaa meeqa jiraate ergamaa rabbiitii wajjiniin achumarraa jalqabne iyyuu haasa'uu dandeenya haasaa ibsaattan dhufe waan ta'eef an khulaasaa haasaan isinii himee bu'a malee raayyaa qofa hin eeginaa jechuudhaafan maal irraa hubattee yoonaan jettanii eessaa jalqabdalee an bakka irraa jalqabamu kanan hunda keenyaa dhaamu dargaggeessi keenya abboomaaf of qopheessi intalli keenya haadha manaatii yoo of qopheessite haadha manaatiif miti ilmoof haadha ta'uudhaaf yoo of qopheessite qofitti egeree keenya bakka geenyu yoo dhiirri hadhaa ilmoodhaaf abbaa ta'uudhaaf of qopheesse intalli keenya wanni siin dhiiraaf haadha manaa hin taaneef hin jiru bakka sanatti kufna waan ta'eef bakki kun dhiirti haadha tolte kaleessa jara keenya warra inni lakkaa'aa ture ibsaan lakkaa'e hunda isaa irra caalaa haadha guddise wallaahi wabillaahi abbaan qabdu yataamaadha Marrenu ilmaan bafachuudhaaf handuun qabaare eega kana ta'e kanaafuu mana keessatti haati qophaa'uun dirqamaa kana isinii dhaame lammaffaa eessarraa jalqabeetanii ilmi haadhaaf ilma gaarii ta'uu gaafa jalqabe hintala namaatiif abbaa manaa gaariidha kana shakkina hintalli tokko abbaa siitiif haadha isiitii gaafa gaarii taate wallaahi wabillaahi watallaahi dhiiraaf haadha manaa gaarii ta'uu shakkiinuma tokko hin qabu asirratti jirti dubbiin
maal akkas ta'uun keenya maal dhale jennaan ummata walumatti yeroo makanas isa salafiyyaas isa sanafiyyaas isa hanafiyyaas isa hanbaliyyaas walitti dhufe hundi keessanuu kaafira jedhu dhufe walumatti qaban hundi keessanuu maali ulaagaan kee akkan jedhu jechuu diddee malee akka biraan qabu akkan ta'e ta'uu diddee malee immoo akka jedhu tokkoon qabu maarree akka isaa jennaare nuu akka jennu qabna. Televiziiniin tokko yeroo bitame dudduubbeessaa waraqata jira fuudhaa dubbisaa afaan chaayinaatiin afaan biyyattii galuun afaan faranjeffaatiin afaan hundumaanuu jira. TV'n tokko yookaanis namni elektirooniksii tokko yeroo bitame waraqata dudduubbeedhaa qaba. Waraqanni sun maqaan isaa maanuwaal jedhama. Maanuwaali sana yeroo isin dubbiftanii yoo kana goote kanaan gubata TV'n kun yoo kana taate kanaan akkana ta'a yoo kana ta'a jedheeti maanuwaali qaba jaran maanuwaali televiziinii sana lees yeroo barreesse dudduubbee kaa'ima abbaa televiziinicha tolchee bar akkasimoo akkasii miti isiniin gallee haasaan jedhaa jiru kun jara dudduubbaa isinii galee haasaan kun yoo waraqaticha sanaa yoo leestiroo yookaan qotee bulaan inni akka kooti barreessa ta'e televiziiniin gubatee iyyuu tuun dhufinu. Rabbii nama khalqeetu quraana nurkaa qaba quraanni maanuwaaliidha. Quraana achi keessatti of ilaalla waan itti gubannuuf waan itti hubannuuf waan itti tolluuf waan itti lolluuf hundasaa maanuwaaliin uumaa addunyaa kanaa quraana rabbii harkaa qabna. Kanaaf akka inni jedhes jechuun dandeenyu akka jennu qabna waan ta'eef. Jara keenya egeree barnootaatii fi ilmaan qopheeffachuu hadha jalqabna eega jenne. Egaa waa hedduu dubbattee waa'een teknooloojii nama faayawaana qorannaa baayoloojii ani baayoloojiitti sana asuma faccin isin jedhe malee biyyi gariin jedhu ofii kootiif iyyuu yuunivarsiitii eebbisiisu ol baheen gaaf tokko keemistirii jedhanii dhoqqeena lallaayisisu baayoloojii jedhanii raammoona funaansisu istiriidha jedhanii du'aana lakkoofsisu ani maaliin godharee tabbaan kan koo gabaree sabbaa koon naqaree jedhee madirakirra gadi baay'isa. Jara keenya anuma wanti kana asirratti dhiyeesseef ulamoota irratti eega walleen dhowwame geerarsi maa dhowwame kan islaamaati. Geerarsi kan islaamaati bara. Harkaan arguuta al tokko. Harka wanta hin jedheef immoo amileedhaaf himi malee isiin badde kun nu laa geerarsa islaamaati jira geerarsa jaahiliyyaati jira. Waan gara islaamaatiin balfame waan gara islaamaatiin balfame kan jaahiliyyaan qabdu waan gara jaahiliyyaatiin gaarii ta'e islaamni balfu qofa addanuu fuudhaa malee hunda isaa kana jecha tokkotti isinii deebisuu deema maal inni waan kana hunda akka ustaaz kaamil jedhe qofa osoo hin taane kan hojjetu majlisatu ila far'ii tokkitti godhee bu'ee miti ani immoo abbaanumti waan kana majlisan jedha. Ani immoo maaliif jennaan yeroo darbe heeraan isinii murtaa'eera heeraan murtaa'ee paarlaamaan qindeessee murteessee qaama biyyaati malee uummata Itoophiyaa keessa jirtu miti isiniin jedhee deeme maal jettan kanaan. Uummata Itoophiyaa keessa jiraatu osoo hin taane amantii uummanni Itoophiyaa itti amanuu jedhee lafa kaa'e akkana moo kanaa miti. Kana immoo eenyunni iskoolaarii barbaadanii nama asii biyya alaatti erguun biyya naannoo islaamni jiru wajjin walitti hidhanii alaaqaa kana hojjechuun heera silaa waan sana keessatti hundaa'ee jiru itti fayyadamanii addunyaa kanarraa galuuni addunyaa kanarraa namni boriif qophaa'u silas waa hundaan qophaa'a jara keenya. اقرأ باسم ربك مكا ربي جبا أديني دوم إسلام بكم سنجل كبا أمنتي بكم سنجد دابت جبا دين كلام خالق فرقا كبا نمني سين ميسوتي كربي كبا حديث رسول كان سند جبا أمنتي إسلام إفان نمني كبا أكمت كرا نمني باس كبا أبانا قدت في علمي جرا قبهن رسول تجاري دمي سانجبا كل جي جالو مسجد كبا تكان أفني قبهن أجينا قدما نتمنى لقاك بالسلامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.